السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شامر كفوني جرجرتو قد كرتي نيني يسمى أنا جرتني سين جيلا وردتو نمشوتو نقبضو جرتو جباتو سنين جدا ما تكشتي ولد الجاني الراسي أجايب ده عالتون أكما بيكامو سراتنيا جبتو تاتي namittiin hanga miila iccisiifattee sukkuumtee siree haftee fi viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti dachaan. Nasala viidiyoos muree fiduu wallaahi nasala ca'ee manni jibbisiise. Wallaahi caaltu namatti manii dhaganii miti nama dhagahu miti waan taateefu akkasii daa'ima isin kennuu fette mee garatanii miila sochoo hojjetu. أتمنى من اللي شوفهم يجوا دافع في الوجوز تفايد تزرع ست الفاتاجرة أنا ما تقول الفانت يعني ما في مقول إني ده الفانت تبين بقول إنها الموت أنا نجي زمان فاتوتي الموت بربادة يمكن الموت هي تمي وانا بدي تأجر خلاص تيري أنا بدي تأجر تيري أفعلين ببلغ إني دي تيري ما كانوا متوقع الموت يتسريش ها قدامه نقول تمام تيم Waamee qaxalabatti seeqamee manyaata ibsii mokorona bishinillaa كركدي أسيرة karkite كركدي بيتا asir karkide سنو ما تس حمر يوجي تقول تمرحني جاني سنة كده خلنا نقصه سنة يوجي تقول الله وشوية سكر ولين نفسته ثلاجة حسنا في كيسة لكبنا يسته نقدر ترجي ما سمر بعض زين كلا سنة قوته أسيرة تنايته yaa jaa'ibin كسرنا في الديت وده سرد هوا ما نقول نرد الدمتو أنا ما سلام صلى وسلم على ترسل بيته فوت تكيسته jaa'ibana نجرام ثلاجة حسن المهم أساسا تكيسته شنكرتاك ألفته مرته بيبارك تقوته ها بربري حبشي نقر يا أخا متمتاج يعني نقر يا بس يسأل خباراتك أبصر قرر لا يسجل زمان هذا وانا فيس ابن قبض الدنيا ترى ajaa'iba bara دائما تدرس مليون بربادة سيفون عندكم كيس النسيب أما أساس برشمال استفزت isinitti deebisiisuun deemtu baay'ee هذا إيش اسمه mokoroniyaa إيش bismillah اسمه ما يعني نفارم وترابل مكرونة بالبشاميل بيته أيوة مكرونة أساسا ما أساس محشي أوه ماشي وأنا قوتو سيب أنا سوان نسيب محشي ورق عنب بالبيتامي إيش سوبر ماركت كمان astagfirullah alazim waamee kan xalabatte sanis maan jette mallaqa keetiin bittee fiddee naawwota jette maashii mokoronaa xibsii asiira waan biraallee maal xalabatte an sagalee ni dhaabe jechuudha. Waa hedduu xalabatte waa hedduu isin yaani nyaachuuf osoo hin taane isima baasiisuu isima dalachiisuudhaaf hanga isii maraachee ardii tana irra sii sharshee godhee addunyaa tana irra sii oofutti isiin dhiisuu jette kun daa'ima sittin keenyu jette laala daa'ima sittin kennu takka isin jirtu laakiin hanga isii maraachutti isiin dhiisuu jette ani durumaa beeke caaltuudhaani waan kanarraa gabaabadhu namittii tanaan dufittiin tuttuqinii namittiin mujurii namni jaarsa ofiitiin hin tolini nama biraatiin hin tolu jechuudha.
jaarsa keetii yoo tullee akkam nama biraati tolta. Toluu hin dandeettu nama biraati. Kanaafuu durumatti immoo ture dhaabbadhu waan kanarraa caaltu hajjii kanarraas gabaabbadhu hajjii gumaas hin fayyadu wanta akkasii godhuu hin danda'amu jedhee itti hime caaltuun nama hin dhageettu. Nama hin dhageettu wanta akka yaa'anii waan namni jedhu kana fudhattu amma maraachuuf deemti. Mana saniitis bahi jennaan dhaga'uutti hin jirtu. Dhaga'uutti hin jirtu. Naaniif hajjii qoricha kennite obaas ta'e amma maali qorichi sun akka kafeetii goot isiif ta'u akka caaltu tana inni xallatu waan isiin jette malee waan biraa kan dhageenye akkasiiti qorichi itti goote hajjitti amma caaltuun akka naannoo harka kennattee fiiguu jirti isittis qoricha ni goote dirqama obaasuun qabdu bara qoricha warri waa godhu kun takka uffata namaa godhata akka nyaatatti godhata akka waan adda addaatiin sii godha. Akka isii maraattee fiiddee mana kana keessaa baatee lixxu. Akka isiin argama hajjiitu jibbituun godha jette. Jettee bara isiin osoo watarattiin ati ilmoo tiyya barbaada jettee ilmoo tantee si gargaaree sii baasaa. Caaltuu itti hin dhageettu. Itti gorsi sin dhageettu. Akkamiin godhamee? Mee itti maa keessafuu warra koomentiitiif hilli keessiitiif itti deebi'ee madireeshinoo jettanii intala namaa miira keessa naxxanii miira hin jirre takka itti uumtanii jechuudha. Wixuu itti deebiteetti. Isiin immoo harkaan hin deemtu namittiin zeerii hin deemti namni zeerii godhu ni beektan qaba. Akkasii rabbi keeriyaa godhu. Rabbi halaafisoo jedhaa wallahi hedduu takkaan sodaadhe caaltuu ni maraachaa jettee waadaa seenteetti waan jette nama gootii namitti ni beekte. Hajjiin isa waan isiin jette malee waan biraa takkan godhu isiinuu jechuudha. Ammayyuu caaltuun kaleessa viidiyoo takka daa'ima naa kennii akkanaa isiin jennaani. Daa'ima fudhee galaa waan akkanaati isin jennaan hin fedhu jedhe abadana sitti hin kennu. Kanaafuu isin daa'ima argattus hin jirtu namittiinis daa'ima ittiin kennu jettee hajjiinis ittiin kennu jedhee ana osoo caaltuu taate tiyyummaan baafadhee fayyaa tiyya takkattiidhaan daa'ima boruu dhaltii boruu argatti naga kiyyaan jiraadha. Isiifis hajjiillee waliin gadhiisee daa'ima illee ta'uu kalta lalle amma waan caaltuun qucuc jettee daa'ima waan nettuuf malee silaa daa'ima sanis isiinis gara daa'imatti waan hin jettu okay. Abbootaan dantaa jetti osoo dantaa akka namni dantaa hin qabne takka taate garaan illee hamma akka namni dantaa hin qabne taate takka taate irraa jetteen itti akka feetee godhadhu jetteen waan hin jettu jechuudha. Amma immoo waan isin bakka madaa ofii namatti himuu hin taatu beekta. Bakka madaa teetii sanitti namni soogidda sii firfirsa. Ashabootti si naqaa jechuudha. Bakka madaa teetii. Fakkeenyaaf yoo ati faamilii ta'e yookiin maatii kan ta'e haadha kan ta'e akkan tuudhee fayyadamu miitii muka kana irratti namni waan ati feetu sanii ni jitu waan ati irraa hafuu hin dandeenye sanii. Akkasii mataa ofii namatti agarsiisuun sirrii miti. Maaliif yoo waan feetas taate mataa ofii isa dhoffachuudha. Akkasii siniin jedhama mata qabishtii rabbi keeriyaa godhu daa'imsanis rabbi harkaa hawaasa ofii caaltuun immoo wallaahi rabbi si haa gargaaru. Homaa jechuu hin dandeenyu. Ani akkasumaan jedhu wallaahi rabbi si haa gargaaru. Keessaa baay'ee achii baay'ee deemii didde khalaas akkamiin gootan
akkama goona gadhee mana baafna harkifne hin dandeenyu harkisnee baasu akkas inshallah rabbi khairii haa godhu akkasii share like gochuun dagatina maatii naataa namni dandeessa viidiyoo naa qabsiisa viidiyoo itti baay'inaa yoo dalagas qabaattan